Hi guys, welcome. Bagana ganuftan arowanti isiniif qabadeetti dhufe namoota WhatsApp fayyadamtan hunda keessaniif iyyuu kan baay'ee tokko isin fayyadu waan ajaa'ibaan isinitti agarsiisa. Wanti isiniif qabadee dhufe inni jalqabaani karaa salphaa ta'eetiin akkamitti akka lakkoofsa namaa qofaadhaan online irra yeroo namni seenuuf dhiisu hordofuu karaa itti dandeessan isinitti agarsiisa. Lammata irratti immoo lakkoofsa nama tokko osoo seeviin godhin akkasumattiin direct chat karaa ittiin gochuuti dandeessan isinitti agarsiisa. Sadaffaa irratti immoo offline chat isinitti agarsiisa jechuudha. Offline chatting kun kan inni isin fayyadu fi fakkeenyaaf meesejii yeroo namni karaa WhatsApp isiniif ergu viidiyoos, suuraas waan kamiyyuu jechuudha bistanii fayyadamtanii argitanii osoo jirtanii akka wanta hin agarree fakkeessuu karaa itti dandeessan. Akkasumas immoo akkanumaan online irra yoom akka seentan osoo itti agarsiisin bilootiikii osoo itti agarsiisin direct meesejii barbaadan erguu fi karaa itti dandeessan jechuudha. Kan isinitti agarsiisu kanneen chaanala koo hangoonaa subscribe godhin jirtan immoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa kan fuulaan jirtu kana cuqaasuun ol godhadhaan isin jedha. Viidiyoo baay'een keessan laayik gochaan jirtan laayik osoo gootanii gaariidha jedhee yaada. Viidiyoo jala yeroon appilikeeshinii isiniif kaa'u baay'een keessan eessaa buufannanuuf bu'uu dide jettanii akkuma chaati jirtu garuu rakkoon isuma bira jira jechuudha. Appilikeeshinii description box jala isiniif kaa'eera yeroo jedhutti barreeffama viidiyoo sanaarraa ni tuqxu jechuudha. Kun haala kanaatiin iddoo kana keessaatti information garagaraatti isiniif dhufa. Kun description jedhama jechuudha. Bakka kanarraati fakkeenyaaf aappii gosa lama isinitti agarsiisa yoo ta'e tokkoffaa lammaffaa jedhee waan isiniif kaa'uu fi kan fedha keessanii viidiyoo irraa kan barattan tokkoffaarra kan jiru lammaffaarra kan jiru sadaffaarra kan jiru sana fedha keessaniin buufachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kan lammatarra jiru kana appilikeeshinii waan barbaade liinkii kanaal tokkootiif nan tuqaa jechuudha. Garee sana geessa gara weebsaayitii haala kanaatiin na fida jechuudha. Bakka kanarratti egaa informationii baay'ee isin fayyadanii afaan oromoodhaan barreessee waa hedduu kan isin fayyadan kan isin barsiisan addaarra isiniif kaa'etan jira. Osoo dubbistanii baay'ee tokkorraa fayyadamtu jedhetii yaada gamanumaanii as keessaa gara dhumaarra dhuftu jechuudha. Appilikeeshinii ani isiniif kaa'u hundayyuu argachuudhaaf gara dhumaarra dhuftanii akkuma agartan tokkoffaa lammaffaa jedhee waan jiruu fi kunoo fakkeenyaaf aappii gosa tokko waan barsiise yoon ta'e kunoo kanuma daawunlood jedhu ni tuqxu jechuudha. Yeroo hundaa weebsaayitii korra yeroo dhuftan dhumarraa mallattoo daawunloodii ni argattuun isiniin jedha. Egaan siistamana irra isiniif agarsiisu hundumaa kan isiniif hojjechuuti danda'u appilikeeshinoota kana lamaadha. Baay'ee xixiqqoodha appilikeeshinoonni kun iddoolee isin jalaatii hin qabatanii jalqabarratti kan isinitti agarsiisu offline kan jedhu isa kanadha jechuudha. Appilikeeshiniin kun kan inni isin fayyaduu fi kun akkuma agartan as keessatti tajaajila baay'eetu jira. Isaan kana keessaatti egaa istaatasii seevii gochuu ni dandeessu waa WhatsApp irratti suuraalee garaagaraa gadhiifamanii kana cinaatti egaa kan isinitti agarsiisutti barbaade isaan kana lamaadha jechuudha. Siitingiin jalqabaan kun offline chat no last seen kan jedhu isa kanadha jechuudha. Kun yoom akka online seentan yoom akka meesejii nama isiniif ergee sana dubbistan gonkumaa kan hin agarsiisne siitingii bareedaadha jechuudha. Itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. WhatsApp yeroo fayyadamtanitti namni meesejii isiniif erga ta'uu danda'a. Direct isin appilikeeshinii kana keessa seenuun offline chat kan jedhu isa kanarra ni tuqxu jechuudha. As keessaatii maqaa nama barbaadanii filachuudhaaf bakka kanarraati mallattoo chaatii waan jirtuu fi ishee kanarra ni tuqxu. As keessaatii maqaa nama barbaadanii filachuudhaan duukaa haasawaa kan barbaadan immoo meesejii irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo siitingii isa lammaffaatti isin dabarsa. Bakka kanarratti kan isiniif jiru immoo direct chat kan jedhudha. Lakkoofsa bilbilaa nama tokko osoo seeviin godhin akkanumattiin direct chat gochuuf kan isin fayyadudha jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsan barreesse kanarratti immoo meesejii erguu nan danda'a jechuudha. Directii wanti inni godhu kun akkuma agartan dhaqee meesejii naaf baasa jechuudha. Akkaawuntii nama sana directii ergaan barbaade haala kanaatiin erguu fi nan danda'a jechuudha. Appilikeeshinii kanaa sadarkaa tokkoffaa irra isiniif kaa'etan jira. As keessatti kan argattan siitingii isaan kanadha jechuudha. Amma immoo gara appilikeeshinii isa lammaffaattan isin dabarsaa. Kunis WhatsAppiimaaf kan isin fayyadudha jechuudha. Kun kan inni isin gargaaruu fi fakkeenyaaf namni tokko online irra yeroo inni seenuuf dhiisu direct hordofuudhaaf nu fayyada. Saayitii hangamii akka inni online irra ture waa hunda isaa information argachuudhaaf illee nu gargaara jechuudha. Kun irra guddeessa namoota chaattii isaanii oonii godhatanii fi furmaata kan ta'udha jechuudha. Chaattii isaanii oonii godhatanii akka online irra jiran kan nu dhoksanii isaan kana hordofuudhaaf beekuudhaaf nu fayyada jechuudha. Wanti nuun goonu kanas jalqabaaf ni bantu saniin booda ayyaama sin gaafata continue ni jettu allow ni gootu. Bakka kanarratti immoo agri jechuu qabdu waan ta'eef bakka kana keessatti tuquudhaan accept bakka jettu kanarra ni tuqxu jechuudha. Haala kanaan amma xumurtanii jirtu waan ta'eef wanti isin gootanii gubbaa kanarraati mallattoo profaayilaa kan fakkaattu ni jirti. Ishee kanarraa tokkootiif ni tuqnaa. Wanti isin gootan jalqaba kanarratti lakkoofsa bilbilaa nama sana kaawuntirii kooddii isaa wajjin itti ni galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo ta'e 251 jedhee jalqaba waan ta'eef haala kanaatiin jechuudha. Amma itti galcheetan jira.
bakka lammaffaa kanarratti immoo maqaa nama hordofaa jirtan sanaa ni galchitu jechuudha. Maqaa isaas galchee jira waan ta'eef okay kan jedha. Amma akkuma agartan trackingiin on naaf ta'ee jira jechuudha. Kana jechuun egaa yeroo namni online irra seenuuf ba'u lakkoofsa nama bilbilaa sanaan qofaa hordofaatiin jira jechuudha. Fakkeenyaaf battala hordofuu jalqabdanii kaastanii egaa namni sun yeroo online irra seenu kun akkuma agartan iddoo kanarraa online irra jiraachuusaa dubbachaatii jira jechuudha. Bakka kana keessaa immoo akkuma agartan namni sun WhatsApp keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp kana keessaa yoo namni sun ba'eera nun jedhee nutti immoo hin himu kan jedhu immoo isinitti agarsiisa. Akkuma agartan egaa namni isin hordofaa jirtan sun online irra yeroo inni ba'u daqiiqaa meeqa dura akkuma agartan egaa daqiiqaa meeqa dura akka online irraa ba'ee ilaaluutti ni dandeessu. Akkasumas immoo yooma akka inni seene saayitii ammamiidhaaf akka inni fayyadame waa hundasaa akkuma agartan kanatti riippoortii irraa funaannachuu ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshiniin kun full riippoortii isiniif kenna waan ta'eef isiniin jedha. Egaa lakkoofsa isaa qofaadhaan haala kanaatiin nama tokko WhatsApp irraa online irra jiraachuusaaf dhiisuusaa hordofuu ni dandeessu isiniin jedha. Barnoota irra isiniif qabadhee dhufe egaa appilikeeshinoota faayidaa isiniif qabu WhatsApp keessan irratti isin gargaaru jedheeti yaadde lamaan isiniif qabadhee dhufe akka isin gargaaree abdii guddaan qaba. Yaada qabdan immoo koomentii irratti naaf barreessuutiin hin dagatina. Yeroo itti aanuun deebina galagartii nagaan naaf tura. San jaaladhaa sinan kabajaa. Kan isin waliin ture ani Ilsaa ture. Bye.